hawwii ta'anii isa guddaa. Waraabinaa gaafa jedhullee hinuma waraabdu garuu ani isa kana waraabinaan siniin jedha yoo didaan keenya moo jira anis xinneesseen sinitti argisiisa. Amma isi yaadda hin taane. Copy link share tap godha jara kee tap copy link turke isaa qaqqabaa jira waan ta'eef tap copy link ummato rifattanii miira keessa galtanii kana olitu ta'aa jira waan ammaan tana ta'aa jiru irraa kan quban qabneetu jira tanaafuu mee copy link tap godha oggaa wanidha emoji bochaan argina onnee cabxuu sana erga yoo gadditanii onnee sana barreessa tap godha asirratti እሺ ከረደማ ከነት ጀባት gaafa ilaaltan kun muka wayii ciciiseen fakkaatu kunnam muka miti kun xiqqaan tinatti argisiise dokumentii barabaraatiin andiinummaa isaan hojjetan seenaasaa barabaraatiin barabaraati maa namni wanti hojjechaa jirtu kun diinummaa badaadan jedhin waan taane tokkoyyuu dhaloota tokkitti narkaa ba'eera kana morma kanatu morma keenya waan ta'inaati. Waan gujootuun haasa'uun waan kanatti sinfide. Waan alifan sinfidee goda shawwalixaa karaa shawwa kibbalixaa aanaa noonnoo tokko quba qabdu kan kaleessa nama lama keessa ajjeesan namni hin dhagee. Sababni isaa maaliif namni hin dhageenye kiiramuuttis kaleessa nama ajjeesanii ture namni quba hin qabu. Lixa Oromiyaa Wallaggattis nama ajjeesanii turanii naannoo Qilxukaarraatti namni quba hin qabu. Tokkitti tokko namni dhaga'e jechuudha. Yoo xiqqaatee guyyaa kaleessaa wanti ani dhaga'e wanti ani beeku guyyaa kaleessaadha namni 16 ajjeefameera wanti ani beeku tokkicha duwwaadha kan gabba'e kan eenyu kan haadha ishee gujiitti ulfa ji'a 9 namni rakkoo keessaa rakkoo filachuu eegaleera jechuudha. Fuula dura dhaabbachuutu nurra jira. Mormi gujiitti akkas ta'e mormi taarikuu gabayyoo kun morma keetitti fakkaachuu qaba. Yoo morma keetitti fakkaachuu baate morma obboleessa keetitti fakkaachuu qaba. Yoo morma obboleessa keetitti fakkaachuu baate morma hiriyyaa kee guyyaa tokko wajjiniidhaatiin midhaan cabsattee sitti fakkaachuu qaba. Kan isaan alaa guutummaa guutuutti garuu morma koodhaa inni ibsaan maal jedhama daawwaa haadha gadameessaatiin lakkuu hay maal jedheen mee akkuma haadha keetittan sitti himame haadha gadameessaa lakkuu qabdu jechuun abbaan akkamiin eegu jira. Hay sirna kana dukkaa hiriirtee jirta taanaan waan sirna kanaas yaaddessatee attam ta'in alaa itti taanaan dhugumatti ati hin jirtu. Bar Itoophiyaan bara dhufee darbaa Oromoo akka isheen ajjeesaa dhuftetti dhufnaas geenye. Namoonni danuun guyyaa keessa adda baafatan. Namoonni danuun durumaatti hin morman. Namoonni danuun immoo dhumanii. Lakkaameen dhuma waggoottan 5 asitti satorbaayuu dhiisa waggaa 2 yoo xinnoota akka tasgabbiite waggaa 2tu biyyi nagaan jedhamaa ture gujiin dhume. San Oromoon beekaaf hin beeku isaan beeku anuma beeka jechuu koomoo miti. An dhugaa saba kiyyaadhaa dhoksuun barbaada. Taatee ta'an dhugaa ta'anii an dhugaa eenyuu dhoksuun morma kutaan jalqaba namni eessatti ta'edha Wallaggatti ta'edha morma kutaan jalqaba gujiitti ta'e. Gaafa gujiiti morma kutuu eegalan poolisii Oromiyaatu morma kutuu eegale. Kan beektu poolisii Oromiyaatu gujiitti morma kutuu eegale. Ajaja gubbaadhaatii fudhatanii. Eenyu faarraa? Ana ajaa nama dhuunfaarraatii hin qabu. Namni wanta dura dhaabbachuudhaatiif kottaa baanee dura dhaabbannee qoma keenya itti laanneetu saba keenya hambifannaa dhaga. Emoojii boo'ichaan arginaa Daawud. Saba keenya jiraachifannaa kanan isiniitiin jedhu takka. Innis kan nu ajjeesaa jiru
sirnicha fuuldura kaanii dhaabbat. Sirnicha dura maaliin amala beeknuuti. So hamman waa baasutti haajaa kana nuyi qindeessuu isaa hundumaa Abiigo waliin qabannee jira. Ibsaan Rabbi isaa eebbisu dhugaan saba kanaa gola isaati. Akkuma isa rakkate gargaarutti akka hamma humna isaatii waan uummataa akkuma hojjetutti guyyaa har'aatii kaanee moo kunoo walitti qabamnee isinit dhufneerra. Gara Abiigootti dabarseen viidiyoo takkan isinii baasa hagasittiidhaatiin. Abiigootti fufi. Tole. Akkuma argaa jirtan amma kara deemaan ragaalee viidiyoodhaanis suuraadhaanis sagaleedhaanis jiranii isinitti agarsiisaa jira. Torbaan kana darbe hunda keessatti illee wama wal fakkaatutu ta'aa jira. Kana wanti gochaa jirruuf inni guddaani kaleessa waan abbootiin keenya ta'an sana haalan hin waakkatan. Lakki akkas mitii nuun jedhan. Sanarra darbaniiti lakki oduu dharaatii kun waan hin taane jedhaniiti nu amansiisuudhaaf yaalan. Maaf kun ta'e waan ragaa qabatamaa ta'e harka keenya keessaa hin qabaatiniif. Abiigo noof galchi. Dhugaadha yeroon sun saniif heeyyamuu dhabuu danda'a. Abiigo noof galchi. Noof galchi. Daqiiqaa afur booddee ofirraatii na buusaa jira. Warri qe'ee kana jirtan haasa'achumaatiin fufi daqiiqaa afuriif sekeendii 32 you have dictated inactive during your cannot living completed. Akkam goota kara deema daqiiqaa afur siin jaamni. TikTok akkanuma gabbuuyiiti. Keessumaa ubayi TikTok remove godhi akka nama haarawwan liivii seenutti start godhi siin jaa liivii kennuti. Asumarra jirraa ati deebitee achumarraa deebita jechuudha. Ammaan tana dafi. Tana dafi.